كجرت هندت نجين ربي سنير هاجرات جتشا درسا ربي خيانو كنّي نجانو كنّي صدركا كنان نجى نما دبتو نما ملأتو متاهزو ربي كناتي دران درسني كلامي كربي كناتي بكجرت هندت سلام ربي سنبرا هاجا يسنين جنّا كانت عن سوداف أكا ما أبليان كنا فوق فيالا نتي يعني مكان كيا جمال كدير نانجد أما كانت تدار قدنا بالي أنا سويناتي ياو كحالا بواجهي بلما كيست نمني بدو فتكلا مجنة هم دساني كافني عصونا يرون ندال كيستها على كل حال يعني لالوني كيا أنا سوينا بتتاهو كانت تقول أمو مقالة مروبي كيست جتشادا أمي كيا وقا كل لمتي كان مقالة روبي سيني كان فكرت يجوا بربادتي. مرة ما شاء الله بكتير نلوت إيراني قدنا بالي أنا سوينا كتاين سنتين إنجراني ما أكاد جنتي أنا سوينا كايسين بكمتون بيا هرسي سبلا بيا دايم اللي ترجم أنا اللي ترجم جرما ميوان كان كم مريضة أكنما أنا سوينا رجمت كا بيا هرسي سافي بولا أجتشون أكاسما وانتي كهاجر جرا وانا كسيناتي تجيبي تتردم باية تجرا كيستو بكام دايما لك أما يدرسني رد وانتي سينا أدا كبيسان كيست أرجعت له إيجاسل بيجبرات هنا رجين كان هذا أما تتوان سنة تقول إيري أدورا سنبيرو تكج جرا بيتا سنبيرو أجايبا تكاتو جرا سنبيرون كوني نمني كيستو نانو غموجي جيرو وانتي بيكو دندا سنبيرون كوني سنبيرو دايما سيتو مكاني سي والو جرام غنما يرونا نوري بوبافته أكنا دنكراتي بهو جمرو سين نما أفورا نما وكاسا نما وداعيت نما سويت سنبيرون بنيج نما سويتي يو دمته نما تلفتو أفاني سي سنين دبت أفان سنبيرون تجرا سي وامتيجا يو أفان سنبيكته نما أفان بيكتا تجلا واتا تير جلا سجلين سام كنا وسجلي أكنا كنني سدرا ديماني اتفيسي تيجا يرو اتفيسي تو muka sitti aanura ta'a yeroo ati itti fiitu isaa muka jaalutti tara hin deema si dura deemti barriftee ati fiisaa dura deemta si dura deemti simbirri kun waa sadiitti si fida tokko waa sadii irraa qunnaan ta'u inni tokko kinniisa inni lammaffaa leenca inni sadaffaa waraana namni biyyeessa wayna keetti namni simbirroo kana hin beekne hin jiru waalluu jedhama simbirroon kuni yoo kinniisa ta'e haga isa xumuraa danqaraa yookaan mukni inni keessa jiru sanitti deemee achirraa ka'uu dida
yeroo bakka mukaa san ga'e achirraa hin ka'u achumarra taa'a itti fiisitaa ganana barrisee achi deebi'a ganana barrisee achi deebi'a bakka bahalla shaahidiin bakki waan inni barbaadu as jechuun sii galaa achi booda maal gootaree ati yoo kinniisa ta'e galii taa'i bakka inni bahee seenuun kanaan gali jedhaniini galii kinniisa sanii taa'i natti argisiis jettaa yoo kinniisa ta'e galii taa'a yoo namni inni itti sibiile kun waraana ta'e baala waraana kanatti aanurra taa'a yoo leencallee ta'e baala isatti aanurra taa'a jecha bakka inni galii taa'e weexati jettuun kana barrisee irra taa'e san ati daftee irra laalta jecha yoo bineensallee ta'e yoo waraanallee ta'e yoo ammoo kinniisa ta'e yeroo jalqabaa inni balbalarra taa'u kinniisa bahee seenu argitaa muraada kee gartee murattee daa'ima nyaachuudha yoo waraana ta'es daftee laaltee argitaa yoo baqatte yoo dubbiste leencas ta'u yeroo inni baalarra taa'u itti mul'ata seenaan biyya san keessa adda isa godha jedhee taanaa sawweenaa keessa jiru kana fakkaata jechaadha karaa biraatiin wanti baay'een wanti akka seenaatitti ka'ee dubbatamu baay'eematu jira yeroo kan hundaaggeessu ta'an kanuma fakkaata jechuudha. Akkuma isaan jedhan waan hedduu akka irraa hubattan abdii qabna. Biyyi sawweenaa kana qofaa miti gootummaanis ni beekamti. Godinni Baalee waliigalatti iddoo seena qabeetti hedduus ni qabdi. Gabaabsinee bira taruudhaaf jennee mee isin maatii akkamii irraa dhalattan maatii harka qalleessa moo akkami? Yaa'u maatiin kiyya harka qalleessas hin jedhamu warra dureeyyii akkasii dunyaan bira ciisus hin jedhamu jiddu jireessa jecha. Loon dheedanii? Loonis tiksee jira, re'ees tiksee jira, yabbii tiksee jira, ilmeelee re'ee tiksee jira jecha. Mee akka aadaa Oromootitti yeroo loon eegan weedduun garaagaraa beekamaadha. Keessattuu gammoojjii Baalee kana keessatti yeroo gaalli bishaan dhugu weedduu wayii kan jedhamu jira. Waan kana wanni beektan jiraame? Yaa kana ijoollummaa biyyatti eeta re'ee tiksuu, eeta horii tiksuu, eeta loon tiksuu, eeta gaala tiksuu wanni kun hin jedhama. Garuu marallee irraa adachuu baadhu haga tokko waan horii wal qabsiisee wanni jedhamu horii yoo taate weedduu addaa qaba. Fakkeenyaaf weedduun re'eetii fi weedduun loonii weedduun gaalaa kun addaan jira. Weedduu loonii namni yeroo holii gara lagaa oofu weeddisaa tikseen kun weeddisaa deemaa adii liibee konoona kee rabbi dhiibee jecha duuka deemaa jechuudha. Qofeen horii yoo argite gaddiriiree jira daa'imummaan namni akkasitti sukkumee qajeelchin jiru jecha. Kanaafuu isa uumamaan rabbiin isaanii waan ta'eef adii liibee konoona kee rabbuma dhiibee jecha duuka deeman tikseen jechaadha. Kana fakkaata. Hedduu namatti tola wallaahi hedduu nama gammachiisaa seenaa yeroo loonii mee taphni garaagaraa yeroo loon tiisitan taphattan yeroo loon tiisan taphni garaagaraa beekamaadha. Akka aadaa Oromootittis ta'ee biyyoota garaagaraa irratti wal dhabaa keessattuu godina Baalee kana keessatti tapha adda ta'e wayii qabanii ulee darbatu jira, bishaan daaku jira, fardaan gulufu jira. Keessattuu godinni Baalee waan akkanaatiin beekamtuudha. Aanaalee godinni Baalee qabdu keessaa takka aanaa Sawweenaati waan ta'eef achitti wanni akkanaa kun beekamaadha yeroo keessanitti. Kun yaa'u akkuma biyya akkuma mammaaksa Oromoo jedhu simbira lagaa bariin akka tokko wajjin garaagara jedhama. Aadaan biyya keenya kana keessa jiru aanattuu waan addaan jirutu jira jecha kutaa isaatiin addaan jirutu jira. Akkasuma naannoo Sawweenaa kana keessatti taphni beekamaan yeroo horii tiisan taphatamu korboo jedhanii jira. Korboo jedhanii hawaasiin kun yeroo horii tiisan hin jiru hawaasiin jiru. Korboo jechuun kun alaamaa darba muka akkana walii hidhanii muka isaa akkas walii hidhanii jechuudha. Korboo maranii walii hidhanii walii yaa'anii taphatan. Hundi namaa kun eeboo tolfata. Mukuma kana boca eeboo godhatee dhaabbata gamaa gamana garee bahanii korboo kana si lafarraa koo gadhiisu kun eegee waraanaa jecha. Kana keessa maaltu jira beektaa harka qajeelfatutu jira. Darbarratti eeboo darba baratutu jira. Tokko leenjiin guddaan biyya san keessa jiru waan ijoolleen ittiin taphatu korboodha. Korboo jedhama. Muka akkana waliin marsanii hidhanii waraana gamaa gamana dhaabbatanii gareedhaan isuma fiiguu kana waraana. Isuma akkana lafarra fiiguu kana waraananii dhaaban jecha. Tokko taphni biyya san jiru isa kana. Horii tiisanii inni lammaffaan xiyya. Kuni amma kitaaba illee wal qabata. Kitaaba shari'aa islaamaa keessa waan akkanaa kanarratti ijoolleen guddatuun hin jira. Xiyya darbatu irratti waraana eeboo darbatu guddatu irratti wanni kana akkanaa hin jira.
biyyi sawweenaa kun akkuma beekamu biyya lolli yeroo hedduu gosaan wal loluun sabaan wal loluun jiru waan ta'eef baay'inaan ilmaan isaanii karoora isaan irra guddatan baay'ee lolaa kana xiyya darbatuu kana alaamaa xiyya tolfatanii akkaataa waa darbatanii xiyya kana waa ajjeesuu danda'an baratuun tapha muuxannoo ijoollee aadaa aanaa sawweenaa keessa jiruuti kanuma jechuudha. Maashaallah wanni sawweena keessa jiru hedduu waan nama gammachiisu waa hedduudha jechuudha. Yeroo keenya gabaabsuudhaaf malee wanti hedduu kan ka'inis ni jira ni beeyna. Gootonni hedduu akka achii ba'anis ni dhageenya. Akkasumas aalimni hedduu, doktorri hedduu, akkasumas munashidoonni hedduu akka Mikaa'il fa'aa namni hedduu akka achii ba'anis quba qabna. Mee gabaabinaan maarree dhageeffatni hordoftoonni keenya aanaa sawweena dhaqanii aanan dhuguu ni danda'anii, daa'ima nyaatuu ni danda'anii, ammas darbannaa korboo waan garagaraas achi baratuu ni danda'an jechuudha. Maarree kallattii kamitti argamtiisi magaalaa Roobeerraa? Magaalaa Roobeerraa kallattii bahaatti argama. Kiiloomeetira 180 akkana kan ta'a taqriiban yaadachuullee baadhu. Maaliif asirraa gindii 35 asirra 135 achii gaditti sawweena seenuudhaaf kiiloomeetira 30 waan ta'eef waliigalatti gara 60 kiiloomeetira 60 irraa fagaatee argama gara bahaa kanatti jechuu barbaada. Akkuma isin jettan kallattiin isaanii itti argamu akkasii maarree namni dhayxanii waan kana hedduu irraa baratuu dandeettanii ganda kana yoo dhayxan aanantu argamaa, daa'imatu argamaa, waa hedduutu argama jechuudha. Kanaaf ammoo nurraan turinaa, nurraan fagaatinaa sagantaa itti aanu kan walitti deebinu ta'a boqonnaa gabaabduu booda. Assalaamu alaikum warahmatullahi. Egaa hordoftoota keenya boqonnaa xiqqoo booda walitti deebineetiin jirra. Ustaaz waa malee ustaaz namaan jedhanii mitiire imala ilmii barbaadaatiifis akka baatan ifa gala jechuun maqaa keessan irraa iyyuu hubachuun ni danda'ama. Mee awwala qaraatii kana bahuu wanni isin kakaasinaa jiru? Egaa bismillaahi rahmaani rahiim baga rabbiin nagaa waliin nu deebise jenna. Kanatti aansuudhaan akkuma ammatti jette namni hunduu waa wahii sababa wahii qaba. Waanti isa kakaasa jechaadha. Tokko wanti isa kaasuni waa hiluma irra baay'inaan beeku namni walitti nama kaasu waa hiluma kana yoo uffata gaarii illee sirriitti argitanis uffata akkasii osoo uffadhe jetta yoo haasawa gaarii isaa haasawni argitan illee akkas haasawuu qaba jettaa iyyaalta oma akkanaa kana qaraatiin na kaase ani qaraatitti ka'uun kiyya eeguma guddadhe eeguma beeke eeguma lafallee qonna jammaree olillee tiksee daa'imummaanii jechuu barbaadeeti. Tokko inni tokkoffaan inni duraa qaraatitti ka'uu fi sababa naa ta'e maatiin kiyya alhamdulillah nama warra diiniiti warra diinaa kana jaalatanii fakkeenyaaf ani salaata irratti farge malee guyyaa kana salaata jammaree hin beeku daa'imummaa kiyya irraa jecha shawwaal kan jedhamu kana kama sooma farge malee guyyaa kana sooma eegalee hin beeku maaliif ummaan kiyya waan soomaniif maatii kiyya jalatti argee salaatas soomas akkasumatti jammaree qaraatis bifuma kanaan kaka'umsa isaan irratti ni kakaasanirraa ka'e biyya keessatti yeroo ijoollummaa kiyyaan ijoollee quraana qaraatu ijoollee aliifa qaraatu jala deddeemaa
inni guddaan ammoo ka'ee alamuuf sababa kanaaf ta'e yeroo xiqqaa wahii ijoolleen darasaa kabiyya kana keessaa namni gurguddaan nu dura jiru kan eegalu jiru amaamaa kan uffatanii babbareedanii dawwara kan godhatanii galu sababa kanaatti ka'uuf kanaa ta'e isa kana maaliif akkana babbareedan jedhee akka malee ilaalee natti tolee uffanni isaanii kun natti tolee dhaabanni isaanii kun natti tolee anis darasummaa kana deemi akkanatti bareedaa kan jedhu akkanatti bareeduu qaba jedhee eegalee jecha ka'ee bahee guyyaa baanu barsiisaa wahiitu jira barsiisaan suni barsiisaa amaan jedhaniini biyya keenya keessatti ijoollee barsiisaa nama akka malee qoqqoomsa diinaa kanaa qabu walitti nu qabee isin maa diinaan baranne isin maa akkanan taane halkan masjidatti waan nutti haasayaa faanusas bitannee yeroo sadii faan kun hin jiru faanusa bitannee faanusa kanaan halkan qaqqaraanaa nama lama as keessatti dameeffadhe akka darasaa Shee Ahmad jennaani Shee Hussein jennaani Shee Suleiman jennaani akka ijoolleen kun babbareedanii galan kana nullee qaraati tana yaade bareednee gallaa osoo deemne jedhee obboleessa keenya tokko Bashiir jedhaniini hariyaa adeemne jedheen qaraati kan hin deemne kaanee baanee jecha guyyaa baane kaarra maganee jedhanii aanaa gillee keessa jira ganda kana dhufanii ganda Shee Maammasaaniin sabaratti barsiisanii yeroo san hin jiranii yeroo dhufne kana hin jiranii isaan achi dhaqnee guyyaa lama sadii qaraatii achi oollee waytalaallu haalli qillee isaa nuti hin tolle darsi illee nuti hin tolle namni akkasii beekee na siyaanuu godhullee hin jiru bira baanee kunnee aanaa gooroo dhaqne aanaa gooroo itti dhaqne Shee Usmaan jedhanii achi qoraasisu quraana guyyaa haga torbaan tokko bira teenne torbaan bira teenne kana waahilii kiyya kun dhaqqaadhaan beela kanallee hin danda'u xiqqaa kanallee hin danda'u hin galanaan jedhe inni akkana naan jennaan ani natti dhaga'ame innis na biraa deemee galuuf kute ani bakka kana taa'uu natti dhaga'ame inni biyya waliin baane illee na biraa kute waan ta'eef taa'uu hin dandeenye obsee taa'uu hin dandeenye anis bahee achirra karaa roobeetitti fuula kiyya deebisee jecha gara magaalaa roobee kana sababni ani gara roobee kana filadhe eessuma qaba Oraboo qayyamu safaraa Oraboo qayyamu kana eessumni kee tokko jira maqaa isaa dhagaa Oraboo jira jechaa dhagaa isa bira dhaqaa'ee qajeele roobe irraa ka'ee lafoo anaga turminaa waliin haga walillee hin beeku lafoo yeroo birraa ka'ee gooroo irraa ka'ee lafoo roobe galee miilaan deemee lafoo galee yaa'u ka sababni qaraatitti na kaase sababa tullaabni yeroo sanii manni qalabaa waytasanii uffata amaamaa bareedu uffatanii uffata mudawwara bareeda godhatanii ganda keessa yaanii isaan jalan laalee anis akkana bareedee gala jedhee bahee yaa'u ka musaafirummaa wayta bahan akkaan namni gabbee akkasitti hin bareedin mudalloo baay'eetu jira waan nama itti dhagamu baay'eetu jira alaa kullihaan sababni qaraatitti na baase isa kana jechuu barbaadeeti. Maashaallah amma roobee dhuftanii jirtanii magaalaa roobee dhuftanii jirtanii jechuudha. Magaalaa roobee kana keessa gara magaalaa roobee deemtanis miilaan akka deemaatiin hin turtanii kan himaatiin hin turtanii kanaaf immoo rabbiin isinirraa haa jaalatu deemsa keessan deemsa rabbiin jaalate haa ta'u jecha dur ilmiin akkanatti hin argamne ifaajee guddaadhaan akka argamteedha isinummaan kan himaatiin hin jirtanii zaman maasaamuu jechuudha akka yeroo har'aa wanni marti bichaahee namni baratu dide kanaa miti jechuudha namni ilmii barbaadaaf deemsa hedduu deemaatiin hin ture jechuudha ammas qaamee quraana eessatti eegaltamu magaalaa roobeetti eegaltamu magaalaa roobee irraa gara biraa imaltaniitiin hin eegaltanii akkami quraanni yoo isin dhibe ani quraana kan eegalee magaalaa roobeetti osoo hin ta'in magaalaa roobee yeroo ani seenu sani isbaltiin hin jiru baadiyyaadha yeroo san wanni marti akkanatti seenummaanuu guddinaa kana ga'u qabdu naannoo bara 94ti naannoo bara 94 iddoo kana ani akallatti maam roobee asumaan seenee achiin keessaa bahe safaraa boqaa jechuun hagara dhi'a magaalaa roobee irraa argamu kana dhi'a magaalaa roobeetitti ol bahee lafa beekee osoo hin ta'in akkamitti karaa kana qaxxaamurtee magaalaa kana keessa osoo nama hin beekin achi tarte ka jedhu ani yeroo warri keenya eessuma keenya kana bira dhaqanii maatiin kiyya deebi'anii dhagayaa garraa olaanu san sibiila dheeraa biraan baaneedha reediyoo xaabiyaa amma jiru kana olaanu kana milikanni kiyya sirraa waan ta'e kallatti masaniin reediyoo xaabiyaa olaanu kana qabadhee biraan bahee seenee quraana eegaluun kiyya booqatti erga eessuma keenya kana bira ga'ee sheeka sheeyyonis amaan jedhanii achitti madrasaa badri jedhamtu achitti qaraasisanii achitti quraana alii farra
quraana eegalee yaa haga biyya jiru aliifaa waan akka aliifaa maalii kana haga jiru amma suuraa takkaalama haga wahii biyyatti illee dubbisee dhufe haa ta'u walaa kulli haalitti sheekumarra sheeyonus irraa bismillaahi rahmaani rahiim jee quraana kanarratti eegale sheeyonus jechuu danda'a isaanumarratti eegalee isaanumarratti fixe waggaa lama akkas isaan bira taa'ee quraana isaan irratti fixe jecha booqumatti fixe quraana. Quraanni kun akkamii waggaa meeqa irra turtanii ammas isin hin dhibne quraana jechuun kaa'een ulfaata yeroo awwaalaatiif tumaa fa'a jira yeroo san sheekonni nama tumuu kun hin jira kun qaraatii keessaa akka isin galchu kaka'umsa isinitti hin goone. Kun yaa namni quraana qara'e jalqaba isaatitti quraanni akkam akka nama godhu namni quraana qara'e hundi beekuu danda'a. Yeroo jalqabaatiif quraanni ima dhibaa haa ta'u dhibeellee narraan fagaannee haga wayii dhibee jira waan seenaa irraa hin daganne tokko jira haga irraatti kan yaadataa jiru sheenus jechuun kun hin taphatan barattoota isaanii waliin likkii malee darasaa hin jaalatanii hin taphataniini guyyaa gaaf tokko suuraa Yusuf keessatti ayaan wayii na dhibde ayaanni washaruu bisamanin baqsin daraahima macduuda kajettu kun aanni kun na dhibde aanni kun na dhibde jennaan irra deddeebi'anii na himanii qabatu jechuu dadhabee jennaan shayni lafaa ol kadhimee ol ka'inaan jedhan ol ka'ii isaanii isaanii wanni akka seeraan ta'u yeroo an ol ka'e akkana duubana dhiitanii girgiddaan na maxxansanii mudannoon dhibaa quraanaa keessatti na dhufe yaadabbisa kana alaa kulli haal alhamdulillah quraanni na dhibee na dhaabe jechuun hin danda'amu. Akkasitti naagalee yeroo matakkaan ani eega buuseellee jechuun hin danda'amu jidduma jireessatti rabbi na laafise waggaa lama keessatti quraana gaggeeffadhee gara kitaaba barachuutti ta'ee jecha. Naannoo kana barattan kitaaballee? Naannoo booqumatti baradhee she'alii jedhanii masjiidatu barsiisa masjiida malee booquma keessa jiranii kitaaba weetisan xullaaba guddaa qabu she'aliin kun xullaaba baay'eetu bira jira. Isaanuma waliin galla xullaabuma kana waliin nullee warra quraana taanee waliin galla achumatti quraana weetanii ta'e isaanumatti sheeyonus marra gara she'aliititti jijjiirame she'alii biratti kitaaba usul salaasaa buluugul marhaam riyaadu saalihiin ilaa tajriid haga tafsiiraatitti isaanumarra ta'e she'alii marra booqumatti jecha. Maashaallah iddoo namatti tola haalli isin keessa turtanii maal kaa namni biyya ambaa jiru kun mudannoon dhabu. Namni maraa yoo haasofsiisan waa hedduu haasa'uu danda'a jechuudha yeroo ilmi bobba'u kana keessatti wanni ati barbaadde akka ati barbaaddetti hin argattu wacii barbaaddu hin argattu uffanni nama daarri namatti dhagahamu jira waa hedduu jira jechuudha as keessatti mii kana keessa hoo mii wanni isin mudate jira. Yaa tokko ani beeki haga darasummaa ba'e keessa wanni tokko kanaan qajeele nafaqaadha. Nafaqaan kuni nama okkora baay'ee jechuun akka yaadaatti hin qajeelu haa ta'u malee amalaan yoosuu booda jallataa namaa gayyan kanallee amalaan yoosuu booda alhamdulillah akhlaaqa gaarii yoo rabbi sii kenne haga tokko waan tokko hin injifattaa obsallee itti qabaatte warra tokkotu jira booqaa kana keessatti eessuma keenya san biramee buduna wahii keessa galee buduna san keessatti nafaqaa galee warri kun warra namni nafaqaa xullaabni irra galee ani yeroo isaan gale ijoollee isaaniitiin wal jaaladhe isaanii keessatti itti dhageen namni jira garagara qoodi rabbi namaa qoode suni tokko harka jabaataa tokko harka bal'ataa wanta akkasii sun jira eeganaa warri kun akkana jedhee namni beektaa warri kun akkana itti darsannatti haasoftu hin dhageenye ijoollee isaanii wajjin maxxanii ijoollee isaaniitiin wal jaaladhe warri sun kaduraan harka jabeennaa fi waan gara garaatiin uummanni biraa hamatu ani ammoo yeroo bira galetti rabbiin naa laaffisee sababa ijoollee isaaniitiin wal jaaladheef jecha ijoolleen isaanii horii waliin tiksine horii ani darataadha horiillee gara booqa gara gara qaasoo aansanillee horii waliin bobbaasee jira asiin gara rahmatu jedhanii gara booqaa kana keessallee gadi waliin bobbaasee jira hora booqaa kana jechuun bishaan ammoo lafaa wal bahuusaa akka gara shaayyaasan waliin horii oofee ijoollee isaanii waliin horii obaasee jira ijoollee sababa wal jaalanneef warri sunis kan duraan erga jabeen namaa dhinu achumaan naa laafee nafaqaa ta'ee waggaa hedduu isaan bira ture eegasanillee akkasuma achi keessatti bakki an seenu kun mana bakkuma arga jabeen naanii mana ajaa'iba yeroo booda ammoo ana rabbiin naa laaffisaa
haalli mudannaan gama nafaqaatiin wal qabatu kana fakkaata. Karaa ammoo daaraatiin yeroo san bilbilli hin jiru. Maatii keetiin bilbilattee kootu jechuun hin beeku. Ani uumamaan nama waa sadaqaa naa kennu jechuun kana fedhu. Jaaladhu. Maal godha malee maatiin jiraatee maatii kee xiqqi kalaftee maatiin kee daara hin baasu. Bilbilli jiraatee bilbilattu. Sadaqaa wayitisan akkas namni olii gad deemee wannaa zakaa maalii guuratu kanas hin beekullee waan ta'eef hin fedhu. Maal dirqama qansiraa dalagna. Qansiraa wayituma osoma guyyaa yoo nama dhiqqoo ijjiitu argine illee walumaa. walitti deebineetiin jirra boqonnaa xiqqoo booda jechuudha. Akkuma mata duree awwaalaa irratti isinii kaasuuf yaaletti ustaazna kana waa malee isaan haasofsiifne nama seenaa hedduu qabudha. Ufii umrii isaanii kunoo ijoolleedha. Nama reef haadha manaa horataatiin hin jiru. Garuu wanni isaan islaamummaa kanaaf gumaachaatiin hin turan waan guddaadha jechuudha. Ammas gumaachaatiin hin jiranii keessattuu dargaggoo namni sodaatu. Dargaggoo dhaabanni isaa waan biraa fakkaatu, karifeessi isaa waan biraa fakkaatu itti dhiyaatuudhaan gara diin islaamaa yaamaatiin hin turanii maal kana qofa ganaa haasofsiifna. Boorana irratti wanti hojjetamaatiin hin jiru hin jira. Kanas inshaallah dhumara takaasan ta'a. Mee ustaaza dargaggoo silaa namni dargaggoo yoo jedhan akka waan biraatitti ilaala. Isin akkamitti mee dargaggoo kana ijaaruutti maaltu isin kakaasa? Bismillahirrahmanirrahim. Dura rabbiin sadarkaa kanaan nu ga'uun galanni ka rabbii kennaati jecha akkuma jalqaba sii kaasaa ture namni diinaa islaamaa kana akkuma usulu salaasaa irra jiru awwalli barachuudha. Eegasi al'amalu bihi itti dalagu. Eegasi ammoo ad-da'watu ilayhi. Eegasi as-sabru ala al-adab. Jalqaba hin baratta. Eegasi itti dalayda. Eegasi ammoo itti waamta. Waamicha san irratti mudannoo sirratti fuulda irratti sabbarta jecha. Wanni kaayyummaan diinaan kun baratamuuf isa kana. Ani gara shabaaba waamuutitti wanti na kaase sababatu jira. Sababa saniin duratti seenuun duratti seenaa islaamaa keessa ani yeroo kitaaba qara'u caarrama kana keessatti Haaji Sa'iid Abubakar rabbi rahmata isaanii haa godhu isaanirraa siiraa qara'u caarraa argadhee jira. Booqamarraa deemnee dhufnee asraa qaraana. Siiraa kana keessa seenaan sahaabaa waan garaa nama nyaatu waan baay'eetu shabaabni isaanii maal akka dalage, jaarsi isaanii maal akka dalage, dhabaataan isaanii maal akka dalage wanni garaa nama nyaatu waan baay'eetu keessa jira. Ani keessoo kiyya kan shabaabaan walitti hidhatuuf sababa naa tahe isa kana inni guddaan seenaa sahaabaati. Adeemsa rasuulli rabbi alayhi salaatu wassalaam sahaabaa waliin ta'an kanatuyyuu sababa naa tahe jecha. Sababa kanaa wayita naa tahe eessatti dargaggoo argadha. Akkamitti dargaggoo kanaa wal argadha jedhee yaada yeroo dheeraa na keessa ture. Akkamitti daawaa islaamummaa kanarratti hojjedha jedhee yaada yeroo dheeraa mataa kiyya keessa ture. Akka caarraa ta'e yeroo sanii ganda keenya amma keessa jiraataa ganda ta'ee keessa jiraadhu kan hin dhufne magaalaa Roobee Salafiyyaa achi keessa gara achi keessatti baradha. Madrasa Salafiyyaa baradha. Eegana sababa obboleessi keenya tokko harkisee ganda kana na fiduutiin ganda Roobee akkababii Roobee naannoo Roobee jedhamu kana qubadhe jecha. Ganda kana yeroo qubadhutti
yaa akkuma beektan osoo hin turin hojii islaamaa daawaa islaamaa eegalee daawaa islaamaa kan eegale kana keessatti wanni tokko kanaaf gale shabaabaa fi ummanni sheekaa kun addaan fageenyatu jira. Addaan fageenyatu jira. Sheekni shabaabaan durii jedhanii bakka hin kennuuf kamataa akkas godhu kasurree akkasiitiin deemu jedhee maqaa malaatti baasu badadee osoo dadhabee osoo hin tahin akkanuma fiizikaala isaa kana ilaalanii maqaa boggaasuufitu jira. Tokko waan kana akkamii balleessa jedhee yaadana keessa ture. Isa lammaffaa shabaabnis sheekota jedhaan. Sheekonni dhufte yoo beektaa duraan dubartii wahii yookaan ijoollee shamaraa waliin dhaabatee illee haasawaa jiraate sheekni wahii yoo abaabaa matarra buufatee dhufe hin baqatan. Kan bilookii san gadhiisanii gara biraa bakka sheekaa sanitti argamsan irraa deemanii maal godhanii gara bilookii biraatti siqanii haasawaa ofii itti fufan jechuudha. Sheeka wanni beekanii amaamaadha. Amaamaan mataa isaa gubbaa jira. Amaamaa kana irratti argan bas sheekonni takka dhufte jedhee karaa gadhiisa. Kana qofaa yoo nuti ilaalla sheeka jechuun nama lolutti hubate. Yaa bakka kennuuf yaa addaan fageenyatu jira akkas. Waan kana akkamitti balleessuu qaba jedhee si jalqaba mataa biyya keessa kaadhee qabxiin inni jalqabaa waan kana ittiin balleesse amansiise ani sheekallee ta'e sheeka guddaa ta'e sheeka ajaa'ibaa ta'e yoo amaamaa mudawwara geeraaltee daawaa laaltee jettu sheeka guddaa jetta yoo kana maraa irraa mulqadhee mataa fi gadhiifadhee ani shababa keessa seeni shababa jetta bakka kanatti qabxiin guddaan ani dalage shababa kana fakkaachuu qaba. Ani sunniin kiyya shababa waan ta'eef bifa sheekummaatiin sheekatee isaanii dhihaachuu osoo hin taane hariiroo sheekotaa fi shababa iddoo addaan fageenya jiru kana walitti fiduudhaaf yoo sheekota ta'e shababatu ofitti nan fuune. Ani sheeka waan ta'eef shababa kana fakkaadhee gara sheekotaatti as fiduu qaba gara diinaatti as fiduu qaba kan jedhu mataa kiyya keessa kaa'adhee jechuudha. Yeroo kana uffata sakka shabaabni uffatu uffadhee alaamaa baay'ee ittiin fayyadamne shababa kana fakkaachuuf ifu hubachiisuudhaaf amala kiyya itti argisiisuudhaaf akkuma uffata isaan uffatanitti uffadhee isaan keessa seenuu danda'ee jecha isaan keessa seenuu danda'e achii booda namni sheeka jedhee jalaa hin baqatu karaa kanaan shababa kana seenuu shababa kana kakaasuu shababa kana itti waamuu karaa kanaan godhuu danda'e jechuudha. Wallaahi waan hedduu namatti tolu waan hedduu nama gammachiisu kana keessatti maal shababa jechuun hedduu ulfaata. Bakka garaagaraa jiran keessattuu shabaabni kenna yeroo isin dubbisiin yeroo isin asin dhufin keessatti anis qabee anis warra isaan sababa ta'aniif keessaa isa tokko bakka biraa ture jechuudha. Akkaataa isaan itti na yaaman yoomiyyuu kan hin daganne rabbi isaan irraa haa jaalatu. Mee kana keessatti gaa muudannoon ni jira shabaaba waamuu kana keessatti shabaabni kun kan dhuguttu jira kan iddoo agartee araada garaagaraa oolutu jira jechuudha. Shabaaba jechuun in ulfaate jechuudha. Bakka garaagaraa oola bakkee kubbaa miilaa oolaa yeroo akkamii yaamtan si ka dhuguu akkamii yaamtan dhugiiti kanarraa loltaniiti moo kan tapha kubbaa miilaa kuwaasii harkaa fuutaniiti moo akkamitti yaamtan waan kana irratti namoota hedduuf barnoota waan ta'u wahii maaltu jira isin bira? Yaa kanarratti alhamdulillah wanni martu qooda rabbi sii qoodu wama rabbi sii qoodu dalaydaa wama rabbi sii laaffisii dalaydaa waan hundaayyuu hojjechuudhaaf gargaarsa rabbi sii jiraachuu dirqama. Dursa jidduu keetiif jidduu rabbii nagaa ta'uudha. Waa tokko hojjettee galma wahii ga'uuf bakka yaadde san bira ga'uudhaaf dursa hidhannaa keetiif hidhannaa rabbi walitti jiraachuun murteessaadha. Maaliif gaafa asii fi rabbiin hedduun nagaa ta'ee siif rabbiin walitti hidhattan waan ati karoora itti godhate san hunda rabbi biraan siigaa rabbi sii laaffisa inni jalqabaa isa kana jechuu barbaadeeti. Eega kana shabaabni akkuma isiniin jecha jalqaba siin jedhe yoo sheekataan nama yaalaa barbaadu isa dursa wayita isaan fakkaadhe waliin dhaabadhaa waliin haasawaa waliin taphadhaa bakka isaan kawaasii taphatan bira deema bakka isaan itti walgahii dhaabatan bira dhaqa ani karaa isaan laafadhe shabaaba tokkoo fi shamaraa tokko shamara waliin dhaabattu arge yeroo sanitti itti godhe hunda isaaniitti dubbise kan birtan akkuma namaa sanirratti jabeessuu hunda isaaniitti dubbise jechuudha bakkuma isaan dhaabatanitti osoo sheeka ta'ee awwaala fagootti ilaalanii jala gora waan ta'eef nama waan sheekan ta'iniif deemeetuma itti dhufee isaan lachuu akka gaarii dubbisee yeroo sanatti maa dhaabattanii maaliif waan kana akkana waan kun isinirraan barbaachisu waan dankaasuu jiru dubbisee too bere ba'ee taraa yeroo biraatiif garuu nama sana itti deebi'ee
wanni kun akka barbaachisaa hin ta'in wanni ati akka ilma islaamaa taate ilma islaamaa eega taate waan islaamaa bu'aa qabu akka inni dalagu suutaan barsiisaa jecha kan dhugus bifa saniin inni caatii qamaa yookaan inni haraqee dhugaa yookaan inni akkas jedhee wanni ani irraa goggogu hin jiru kama caatii qabu kama argitan hariyaa godhadhee asirraa haga roobee waliin deema wayittinni gal waliin galaa hin haasofsiisaa osoo isa caatii harkatti argu bira gattaa'ee wajjaasaa bifa kana keessa itti kalaawu kana keessa maaltu isaaniif dhufe shabaaba na jaalakkitu isaan bira dhufe jecha na jaalakkitu isaan bira dhufe ka caatii qaballee na jaalataa yoo waliin haasofnatti haasaa yaada narraa hubataa yaada hin hubachiisaa akkasuma ka dhugus durriyyee ummata shamaraa kana jala deemus bifa kanaan itti dhiyaadha jecha haala kanarratti mudannoon jiru gara shabaabaatiin guyyaa tokkoof namni maaliif namni kun jala deemee azaan godha jedhe hin jiru sababni isaa dursa osoo dhimma kana kottaa dhiisaa akkana godhaa jedhee gara kiyya ajajuun ta'in itti kalaa'uu kanaan amala isaanii boodee jecha ittuma kalaa'ee waliin deemuu kanaan amala isaanii hunda boodee jecha بالحكمة والموعظة قال حكمة عوامة ويتوام حكمة عوامة كربين جلسون إسكان حكمة أولي وامنه وصو بفا مثلا نمني واني كن حرام واني كن حلال بفثاني هر رأيك ثاني آبتني قالوا وجين جتشات وجل رابيك أفاني التناسين بني وجين جتشات وجل سبب من مال اتباق منه ماين أكيسان حرام كنان راغر خيري تديغان بغاتي كنان راغر إسلام واتلفا جماع قمعور أكيسان إسان إفدوبة ديغان كان أفاني إيسان جنو قالوا وجين اتمجل الحمد لله ربين حكمة سنوفقه كرا كنان اتميل كوفني جانا وانت يغنى شبابا كان راتقانا مدتي وان كان مالي فكنا نجلا ديني بكمر الولين دابتا مال لاني مكان باسن دي سبون ثاني انا شبابا ثاني يوا يكون ثاني شيكم ما نرتب بك وانت بيف شبابا دين لا نجي بربالتي قالوا بكانتي نمني قدان جرا نمني قدان يجولي لا نورو بي كان جلا هندمني بؤاسين قبني مقاسي بلسني بر مقاسي تباسني مال غوتا ولين ديم دايده ka nama gurguddaa irraa gorsi akkasii akka bifa nasiihaatiin kanaan dhufaa ture jira haga irraatti garuu alhamdulillah wanni isaanirraa na mudate yookaan maqaa na balleessanii yookaan na dhayanii yookaan maal jedhan hin jiru daran jaalalti isaanii adada guyyaatiin tiyya isaan qalbii isaanii keessa seenu isaanii na keessa seenu gara islaamummaatti wal fidu sadarkaa kanarra geennee jirra alhamdulillah. Maashaallah hedduu wallaahi namatti tola akkaataan isinitti yaamtan namoota hedduufis barumsa taha jedheetiin yaada mee namoota ofii ilmi guddaa baratan masjiduma keessa dhaabatanii nama abaaruu nama loluu waan akkanaa bichaadha gadi bahanii hin hojjetan namoota akkanaati hoo maal dhaamtan namoota ofii ilmi guddaa qabanii shabaabni kenna kunoo akka isin himaa jirtanitti mudannoo wayitu shabaaba kanarra akka isinirra gahiidha kakaasaa kan jirtan jechuudha shabaaba sodaatiin jiraan takka jira hordoftoota kennu namni chaanaalii kanarratti hordoftan hundi keessanuu shabaaba akka biraatitti hubataatiin hin ture jechuudha dhaloonni durii shabaaba jechuun makkaraayistidha shabaaba jechuun nama biyya kana diigu jechatti yaadaatiin hin ture jechuudha dhaloonni kanaan dura amma ammoo shabaabni akka nama akkasii hin ta'in ustaaza keenyarraa waa hedduu hubanneetiin hin jirra maarree shabaaba itti dhiyaannee shabaaba bakka adda addaa jiru shabaaba bakka sagaagalummaatiif iddoo yeroo itti fixaa jiru kana itti siinee hikmaadhaan haa yaamnu jenna dhuma irratti mee warra agartanii ilmi guddaa qabu kan ulamaa silaa ulamaa wanni baay'ee dhaaman hin jiru isaanuu namaa dhaabanii namoota ilmi guddaa qaban taa'anii agartanii kan dubban maal dhaamtanii mee bakka kana seenuun duratti xiqqoo bakka shabaaba sanirratti wanni akka fakkeenyaatti kaasu tokko jira namni gaafa shabaaba kana uffata isaa laaluu dhabee fiizikaala isaa laaluu dhabee ifitti kaleesse nama gaariitti yoo saayibame namni gaarii mataa nama badatti yoo saayibame bada mataa jecha akkuma rasuulli rabbi alayhi salaatu wassalaam jedhan nama saahiba godhattu laalladhu akkuma rasuulli rabbi jedhan saahiba gaarii akka inni godhatu saahiba gaarii isaa ta'uu illee barbaachisaadha achirratti ganda kana keessatti ijoolleen kiristaana bal islaamaa miti shabaabni kiristaana nama nakkalaa jira nama nakkalaa jira nama keessa gadi bu'ee dhimma amantii islaamaa kana natti haasaa jiru jira ani si malaalee amantii islaamaa kana jaaladhu nama naan jedhu jira
Shabaab osoo maqaa isinii beekuu dandeettamu kan maganda kana keessa jirudha. Osoo hin fuudheeti akka tasa osoo hin fuudhin yaadata warra kennallee hin laalu garuu niitiin jettu eenan jettu islaamummaa kana seenuuf eenan jettu jedhee natti haasa'e. Sababni isaa akkuma islaamaatitti ilaala yoo abbaan isaa duullee taatiyaallee bira dhaqa gaafi inni fuudhee cidhallee bira dhaqa waliin deemi ammoota isaa bira dhaqa. Bal ati ka islaamaa irratti dhalate kanaa miti yoo ati akhlaaqa gaarii qabaatte kan mana amantaa biraa keessa jiru akka gara kee dhufu gootaa jecha. Maal kanarra waa hedduu na yaadachiifte. Maal namni kiristaanaa isin ka biyya keessa osoo hin taane kan naannoo biraa irrattis waa wayii akka hojjetaa jirtan haasamaa jiru. Waa'een kanaa waan guddaadha. Mee boqonnaa xiqqoo booda walitti deebina nurraan fagaatinaa jennaan inshaallah hordoftoota kennaan. Baba namni tokko kan sodaatiin akka nam tokko sodaanii dhaabtanii jirtanii nama ulamaa kana ammoo maal jettamee gaafii jiraatu dabalata. Egaa asirratti akkuma dursa jedhe namni keenya kun shabaabnis ulamaa bakka hojii kennee fi ulamaanis bakka hojii shabaabaa kennee waa addaan fageenya hojii jechuu barbaadeeti. Akki kun taarika islaamummaa keessa hin jiru. Kun taarika islaamummaa keessa hin jiru. كان حكينا كسيته صحابة رسول ربي كيس رضوان الله عليهم أجمعين نما تقو كهرك ينبه نم أكمل بن الخطاب ربي سيافق سنفق يفتح يكوب في الرباطة سينا من بيكا سينا كيست بيكا ماذا إسان دجاني تماني جنان كل إيسا جت رسول ربي عليه الصلاة والسلام درايو شيطان تقنا سنقول إثنين الشيطان رتنجر كارنا هين تمينا هين أبارنا جت الرانور كان جتون نما تقو يوم بديجو رتردن ati kabadiit yani badina baanuu barbaachisu asirratti wanni jechuun barbaade mashaayika kennaan ulamaa kennaan shabaabaan addaan hin fagaatina shabaaba ofitti dhiyeessa taarika keessatti illee humni islaamummaa guddaan shabaaba rabbiilleen hadiisa qudusii fi quraana keessatti illee bakka guddaa guyyaa qiyaamaa sab'atu yudhilluhumullahu fi dhilli yawma laa dhilla illaa dhilluhu gaafa gaaddisni hin jirre rabbi nama torbaa gaaddiseessu san keessa tokko shabaaba tokko shabaaba jecha shabaabni bakka guddaa qaba islaamummaa keessatti hubatuu dhabuu isaatiif diinii fiizikaalli isaa diinitti galuu dhabuudhaaf fagaatuu qabu fageeffamuu qabu jechuu barbaadeeti. Imaamman kenna warra du'aataa kenna saffama masiidaa gubbaa dhaabatanii shabaab abaaranii shabaabaan fokkadhu akkana jechuu osoo hin taane keessa gabbu'anii shabaaba akhlaaqa gaarii ifitti waamuun barbaachisaadha. Dhimma ulamaa fi shabaaba wal qabaturraa waan jechuu barbaadu shabaaba irraan fagaatina shabaaba ifitti dhiyeessaa ifitti dhiyaatuu hin danda'a shabaabni namatti dhiyaatuu hin danda'a dhaamsa kiyya. Maashaallah dhaamsa bareedaadha kan isin dhaamtanii. Ustaaza kana dhugaa isiniin jechuudhaaf nama waan hedduu islaamummaa kanaaf gumaachaatiin hin jirudha. Yeroo ammaa kanas godina Baalee irratti nama hojjetaatiin hin jiru. Maal kana qofa godina Baalee qofa osoo hin taane godinoota Oromiyaan qaban keessa akka godina Booranaa irrattis naannoo islaamummaan kun nuti yeroo ammaa kana akka gaarii rabbii barataa jirra salaata rabbii salaatutti jirra biyyoota kanan argin keessas waa wayii hojjetaa akka jiranidha. Mee ustaaza waa'ee Booranaa maal jettan? ما بسم الله الرحمن الرحيم أقوم جلقبة جنة كاون هندو توفيق من الله يا رب توفق واني مرت
wanni namni fagootti kalaawusii dhiyaata wanni jabaatti namni laawusii laafa yoo rabbi waan mara keessatti yoo si waafaqe dhaamsi keenya kaa bakka kanarraa fagaachuu hin danda'u wanni martu tawfiiqa rabbii kennaatiin waan rabbi namaa laafisi namni dalagaa osoo hin eegin sadarkaa biyyarratti hojjechuu bira tarree godina biraallee seenuun laafinti rabbii kennaati akkuma eegalee haasawaa keessatti jechaa jirtan maqaa shabaaba jedhamu kanaan ganda kanarraa kaanee hadha magaalaa roobee ijaarree magaalaa roobee irraa tarree godina baalee walitti finnee godina baaleetu waliin taa'atii akka shabaabaatti mari'adha islaamummaa keessaniif maal hojjettan maal hojjechuu qabdan jennee kaka'umsa itti godhaa jirraa jecha akkuma amma jette kaakallattiin bakkii amma gaafiin kee irraa dhiyaate boorana waan ta'eef ummanni booranaa kuni ummata amantaa islaamaa irraa fagoo jiru ummata beenxee dhama'e ummata wallaalummaan dhama'e ummata wallaalummaan isaan keessa jiru ummanni kun namni biraa dhaloonni biraa qarra isaan irra dalagu hin jiru namni ummata saniif qoricha ta'u nama warra islaamummaa dhalatee islaamummaa irra guddataa jiru kana warra islaamummaa hubate kana jecha kanarra dhaabbanne shabaaba ummata godina booranaa kana akkamitti islaamummaa kanatti waan akka tasaa ta'ee sababni ammoo boorana kana seenuuf nu kakaase yeroo tokko asirraa deemnee gara Moyyalee kana dhaqee achirratti nama tokko maqama shabaaba kana nu sodeem Dr. Bareedaa namni tokko wal argine Dr. Bareedaan kun miidhama biyya san keessa jiru rakkinna biyya kana keessa ibsuun nutti kaasee haasa'ee achirra dhaabannee akka godina baalee kanatti dargaggoota qofaa miti ummata halaqaa keessa jiru kan xullaaba baalee keessa jiru kan hunda isaanii walitti fiduu dandeenye jira alhamdulillah rabbil alamin inumaa yoo amma dhaabbatatti jijjiiree gara dhaabbataa goona jennee yaadne akkasii jira yeroo teennee dhimma akkamitti diinaa kana bakka inni hin gahin hin geenne jennee yeroo waa'ee booranaa kana yaa'u awwala ilmiif baatanii eega ilmiif baatanii الأول فاعلا إلى ربي اللي أبو بيتا بلغوا أنا جتا كان إرتدى لدي إسمي جديتني يا داني جرينا في كيستي مالي في نمني كنا شباب بيرا ترى شباب وان غرا غرا دلغو بيرا ترى علمي برد أجراتين ديم أشكيستي دام سقدر أم تجتوا لا دفتو تكينا في نموت هدو دام ستهاجري فاعلم كربي جلوس أكسما أما اللي إجابة تنبود اللي العمل به اتدلق ولا اتدلق نبودس الدعوة إليه إجسن يمو الصبر على الأذى فيه وان صبري أبصر يتولا وان أذانا مقدورة اللي أكاد يتوبسنيس إن شاء الله وان باين وبصير تجليان أما ساعتي أما كان سيناني هنقوم نجتولا دفتو تكينا بدينا بالي بلا ترى أما جرى بدينا بلا إمالات نينجر بورات إمالاجر بجت إمالات نينجر أسأل لكن دوبت إمالاجر أجتيس مالته وان هدوته إسام كفاميت نموت وان كان كيسا إسا وجه وجه تنيس كان إسم بران جينو تا وان تيه نوجه نرافقاتنا إن شاء الله channel كنا سبسكرايب جوجودان فانا أبدا اسمي جنة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.